guddifne kana jechuun ruutiin dubraa dubrummaa qabdee fedha mool magaalatti afaan oromootu gadeeffine jechuudha. Akkas. Misi yaa. Afaan Okay, Oromoo Ruti. jira. Kadir Fudhatu Martuu. danda'e isaaniin qaba. Hoy. Dubrummaa moo? Dabbal wallahi gaaffii በቃ ajaa'iba. ወይኔ ጉዴ ፈላ እያመለጠኝ ብዙ ነገር እያወራ ነው። Aboo dubrummaa maali sirraa fura daanni duuta rabbiin asiin akkasitti takkitti akkana si qabu duttiin wicicicici godhee wali si galchaan akka aayilaandii bishaan keessaa dhumetti. Hin dandeessu. Kana lama qofaan akkana gajjaa wallahi. Hin dandeessu. Achi booda ባለሽ ወረታ አየ Qallina kana laalte malee dabbar bare nama qal'aa rabbiin kanaatu asiin jabaadha. akkasiin gaara mul'ata. Qabina akkana tarta akkatti qabdu hin guuttu wallahi ilaali. No. Ni guutti. Wallahi akka ajaa'ibaatti guutti. Sii miti. Adeeroo namni tokko bara rifeensa mataa kana kana micciiree laa. Booksii nan gasa takka waliin tumu namni sii galee namni booksii waltuma gasa takka waliin tumu. አቲ ሙቪ ህንዲ ሰላላቲ አስር ዱፍተ ወይኔ No, dhiyoo tana muuvii bira kuteeti bakka inni jirutti onni ta'u ati quban qabdu rutiin akayyaan jabaate. Wallahi basiyya. Tokko dhaggeeffadhu laal rifeensa mataa kana gamutu baate kana micciiree rifeensa kana akkana qabatee laa. Akkasuma ta'uu qaba. yeroo hundaa dabbalsi nagaafata har'aan tanaanaas si gaafatee ነው Yes, gaafadhu. ati amma mana san keessatti deengada laaleetiin jira mana kana agarsiistee jirta mana san keessatti dhalaa takkaa fiddee ni beeyta wajji bultee ni beeyta achi keessatti Irra deebii gaafii kamitti? mana san keessatti dhalaa wajji raftee ni beeyta Yaa mana kee keessatti. Manumaa nama jiru kana banta? Yes. Ha bakka dalagaa kana moo? bakki itti raftu san Bakka an rafu sana moo lafa rafin amma waas gira balla. Asmoo. asii miti mana kaan Ka gaafa ijaazaa baateeti. No, ha angarsiise ha bakka dalagaatiin garsiisan ka ijaazaa hin agarsiifne jar. no agarsiistee turte Ruutiin argee jira jetti ati amma dhuguma bakka ka ijaazaa san himi achirratti gangalchitee Okay, koi ni garsiisa koi kutaa kan ni garsiisa koi kutaa. Koi malee isin baantu garsiisa. Ruutii bakka dalagaa kanatti isa qofaa miti maal afaan keessa waleegani dongora akkasaati maal as fidaas yoo bakkuma ijaazaa ta'e malee. asii miti Ruutiyyaati kanuma bantaa'e mana? mana kaan mana tokko san kana keessa mana tokko keessa Asin fidu arabni wajji ariyaa. Kuni bar mana dalagaati lubbuu? Yes, hin fiduu hin danda'us. Dhaggeeffadhu kun hundi mana dalagaati bar. Kuni mana dalagaati. Kuni mana arabaati. Okay? Hin ta'u asitti nama fiduun. Asin ta'u yaa. Gaafii dhaggeeffadhu. Gaafii sirreeffadhu. ati eega mana arabaa deemte takka dhalaa tuutee ni beeyta Ha? Gaafiin ta'e eega biyya arabaa deemte tajjettuu qabdi malee mana arabaa jechuun qabdu. Yaa idoo bartee qoye si sirreessa akkaataa gaafiitiin si sirreessaa qoye. haasaatiin beeku yeroo hedduu gaara mul'ata Yaa gaazexeessuu ta'uu hin dandeessu. No, is okay rutina akkanumatti wannidha. Mana arabaa kanatti maaliif ifiifuu mana arabaa dalagaa asitti nama fiduu hin danda'u sana akkana keessaa baafna. Garuu amma ijaaza. meeqa ta'e eegaa asii deemte Itoophiyaarraa Yes. Maaliif na gaafatte garuu? ati gaafii yeroo hundaa na gaafattaa meerraan tanaanaan si gaafatare Egaa ni gaafatan ta'e dabbal. Ooyilee eega jijjiirte hagam takka turte Ani Itoophiyaadhaa eegan deeme waggaa takkaa fi ji'a sadii. waggaa takkaa fi ji'a sadeen kana keessatti ooyila zeeta jijjiirte. Ooyilee jechuun maali dura? Hin beeku kan afaan. Ooyila jechuun zeeta. zayitii Zeetii. Zeetu konkolaataa kana moo? Ah, ya Allah akkama taana. Zeeta. Okay, kan baantana jedhatti waa'ee. Zeeta jijjiirtee ogguun siin jiru. Gaara mul'atu kaati rutiin na gaafatu jiraami haa na gaafatu kaati. Oh, rutiin atti fufi no of kolchi no. Okay, rutiin afaan Oromoo sirreessi na gaafatu. Gaafii yoo sirri na gaafate sirriitti si deebise. Yoo jalliftee garuu anis hin deebise. Maal jette? no silaa gaara mul'ataa naa gaafateetis naan jaan Abukaattoon barbaachisu. Afaan tokko dubbannaa wal faamne naaf yaatu. no bakka dhiisee akkas taanaan Okay, naas gaafata ayyee. Kaara
እሺ Egaa jidduu dinaa si gaafata gaa carraa si kanneen bisi na gaafatani. አየ ድበደ Takkaa dhiiraa hojii raftee. አይ ጋፌ ከሚነ ጋፈት Sitti deemi asirrattis gaafata haati kan eeguutu dadhabdee bira koonte dhiiraa hojii takkaa raftee. እምቢ አኩራፌ Eeguma dhalattees geesse humu. Guyyaa takkaaf guyyuma takka illee fillee. እምቢ አኩራፌ Okay takkaa namni keessingis godhee afaan keessa dhungate. Takkaa namni afaan keessa dhungate. ni beek Okay afaan keessa dhungatanii. አጠይቀኝ እኔ አላውቅም Afaan Oromootis taasaa jira takkaa namni afaan keessa dhungate. እነ ድንገቴን ቤኮ አናት ሲጋፈት አማንተና ፊደት jalqaba carraa si kanneen itti fayyadamuu dadhabdeeme. ኖ አትገሩ ጋፊ ተከ ከመጨረሻት ይንቀብ No gaafi shanin si qaba. ጋራ ሁለታ ከነን ነገር ጋሪ ደገፈዶ አመሲ ጋፈዶ wallahi gara mul'ataa dubbatin gara mul'ataa singalchooti wala nudis laal jalqaba carraa si hin kanneen dadhabde. አቲ ማሊፍ አከረ ባለጌታት ከመናዴ Ruuti walii agallu. ከመናዴ ማሊፍ አቲ አከረ ባለጌታት ጥያቄ አይደለም ይሄ ጥያቄ አይደለም ጀቱኒ ሩቲ ደገፈዶ ጥያቄ አይደለም jalqaba carraa ማሊ ቆይ ሃይ ጥያቄ ለምን ጥያቄ አይደለም ለምን እንደዚህ ባለጌ ሆንክ መልስ ኦኬ ሰነቲ ደብና ቆይ ላ walii agallu amma ይሄ አማርኛ አይችልም ኦሮሞኛ ቋንቋ አለ ማሊፍ አፋን ኦሮሞቲን ማሊፍ አቲ አከረ ባለጌታቴ carraan kee gubatee jira carraa gaafii dhaan hin gubanne jalqabarrattiin walii agallu goota kana rabbashe pilis jalqabarrattiin carraa si kan carraa na gaafachuu itti fayyadamuu dadhabde amma carraan kiyyaa gaafii shanin si qaba gaafii shanan kana itti kakattiin na deebista achiin booda waan feete na gaafadhu okay አሚር ጥያቄ አዘጋጅልኝ dabbal ani waan takkaan sirraa gomma takkaan sirraa jibbe tiktok kanarraa bakka kakuu fiddan tana waay dirqama gaa dabaasuu qabna no dirqamni hin jiru obboleessa kiyya kakuu naman kakachiisinaa tiktok irra fiddanii wee wal sobuudhaaf as teenyaa akka walitti himuudhaa yoo tuqamte tuqamee jechuudha maal rakkoo qaba no namni akkas jiru hin jiru wee sobuu as teenyaa gara mul'atu dhugaa dubbachuu asirra teenyaa bara ahay wanni akkasii hin jiru rutiin adoo Okay, naamsaa amma- anything okay naa seematu ruutii gaafii shanin si qaba dhageeffadhamma አየ takkaa dhiirri keessingii si godhee beekaa እኔ ቢያካ okay guyyaa moo halkan ጉያ halkan maaltu fite okay yeroo inni keessingii si godhu san maaltu sin dhaga'ame ዋተ ከነት እንደጋምነ akkamta taate ቤባ ደውልልኝ እባክህ akkamta taate hoggaa inni keessingii si godhu san maaltu sin dhaga'ame maaltu qaama kee keessa dhufee miira akkamii si dhaga'ame ዋተ ከነት እንደጋምነ okay qomataan tee namni si qaqqabate gaafii lammaffaa ማሊ ማል jechuudha harkaan ቤባ ዌልካም ስማ ሚስት ካገባክ በኋላ ጠፋክ ትነት abbokaatti si qabatanii deebi si gaande ሲዴቢስ ይበል si qabatanii harkaan hoo qaama kee ማሊፍ ነቀበተን maadiri ammaan lagal jedhee maaliin beekamu si gaafii kan jira ኦሆ ሀያ ነንቀበኔ okay keessingii si godheetu osoo harma si qabatee si dhiisee jechuudha maashaallah waan bareeda gaafii sadaffaa አቲ ቆይ ማልቶ አንጋፊ ከየና እንዴ ቢስነ ማልቶ አቲ ያከነ ባለጌ ባለጌ ድራዳ carraan kee haa deebu waan feete na gaafatta hangaan si gaafadhu naa deebi si gaafii lama si gaafadhe sadii naa fe ባለጌ ዳቲሞ ሀየ First question. Gaafii First sadii. question. Baalugummaa anaaf gaafatu miti abbaa dalagee baala jedhan dhageeffatu. Gaafii sadaffaa. Gaafii sadaffaa. እልሃለሁ Atii fi dhiirri tokko bakka namni tokko illee si wajjin hin jirretti waliin dubbattamu waliin dubbanne. ወሊን ዱበነ Dhiiraa wajjin ciifte moo ciifte? ዱምቴ ጋፊ ሜገነ ጋፈተ ማልታቴዮ እንጭፍነ Afur takkaa si hafe. መደረም ያወዘ Takkaa si hafe. Wallaahi takkaa si hafe. Wallaahi takkaa si አቦ hafe. አቦላል ኻሊቅን ደበመስ ያጎዳች
Aboona bahu isaa godhu gaatu jinkii waa odeessita deebisuu waan si Jalqabaa gaafate. kuduraadhaa anaa hojii wanni dhiisiin fadhu bakka kunaa baaramaa. Aboo Maal deeboo. Hai. Maal hin fedhe? Gaafi dila kana gaafattu maali? Gaafi sadii jettee gaafi sadii na gaafatte gaafi sadii ol na Maal gaafatte. gaafatu naan jette duraan qoy. Deema kun godoo. Duraan na gaafatu maal naan jetta? Bar Duraan maal sadeessa sigaa. Anaa si gaafata. Shanis, Amma no, kanina duraan si maal gaafata. shanis? Rutiina Gaafa deebifte gaafa sirruma gaafa deebifte eegi dabbaal ammaddaan jidduun Hai. seenaa dabbaal eegi. Rutiina sirruma deebifte atis tasgabbaa'ee dabbaal atis Hayya. gaaffiin fixanne ammas shananuu si deebifte na Gaafi fakkaata. shaniin duraan moo gara mul'ata jalqabu moo gaafi shaniin jeen amma gaafi sadiin gaafadde lamaan naaf. Shana afur gaafatte tadhumaallee si deebifte Deebi kana tadhumaati. kaatana deebiin deebifne bari yoo deebi deebisu baatti ni jijjiira yoo deebi deebifte afur isaa. Okay, deebis the last one rutiina. Okay, nama wajjin ciifte mun ciifne dhiiraa wajjin siree takkarra. Hin ciifne. Dubraati. እንዴ ኧረ ስድስተኛ አላረገውም። ኧረ Lau shanabbaadha kun kadhumaati wallahi. Amis kun. ኧረ dhagoo jirtaami gaara mul'ata. Yes, dubra. በቃ Okay, wallahi jeeyye. maaliifin si kakadha kun kakay miti ana amantaan kayyetti jamar islaamaa miti soo hin kakadhu. Okay, amantaa keessanii maal jedhanii kaatanatti? No hin kakadhaan amantaa kayyaan usee hin kakadhu. Okay, በእግዚአብሔር akkasii እግዚአብሔር ይዳመ እግዚአብሔርን ንገርክ እግዚአብሔርን ዝም ብዬ አልምልም። አለቀ። ማለ ማይደሚ መርጀም ዱ የሆነ ልጅ ምን እንደሚሻለው ማይረም ሩትዬ ተስበት አኒም ቤኩሪያ ፖለቲካ ቤኳን ያጃ እኔ አላቅም ነው ጂ ሞለዳ በሬች ጂ በቃ ያላ ጀምር ደባል ሞቲ ጋራ አቲ ጀቹን ሲያሳ ኦሮሞቲ መንግስቲ ኸይኛ በሬዳ Okay, tokko lammaffaa nooraa bujjirtaami ansiin manfadhu wallahi waraabaan jiru itti fuuf yoo namni sooraabiin beeku malee kan sooraaban jiru ammatti ayyaa itti fuuf Dabbal mootii gaaraa ati siyaasa Oromooti mangistii keenya bareeda ni dandeessa. Okay, hanganuma Hanga kanarra hin danda'an. Hai. kabajamoo dhaggeeffadhu laa kabajamoo dabbaal mootii gaaraa ulfaatoo nama siyaasaa nama Oromoodhaaf waggaa 5 jalatti hidhame nama jenereeshinii kana siyaasa barsiisuudhaaf waggaa 2 tiktaak fayyadame kasaba kana fayyadu malee sabni kun isaaf wanta kan godhin ni dandeessa nu ceesifta si amanna sittiif kan hin jirra bakkaan akka nu geessu abdii sirraa qabna bakkaan nu gahii jechuu qabdu. Qixaatii miti fannifami qixaatii miti kan hin akkana jiru idaa maaltu jira? Hai. Afaaniin joor maamma dubbiseenis dubbisaa jira bar harkaan joor ittiin barreesseenis itti haasaa jira bar. Min ayin jiru? Guys, hunda keessanuu please member ta'a. Member naa ta'anis please warra sirrii girtan kun. Member inni beektanii waan dimtu. Member ta'a maaliif manni ni du'a? Member yoo. Member inni beektanii guys family warra sirrii girtan. Member namni beeku isin kana keessa nama takka member ol darbu. Member inni beekame. Member keessa inni beekame keessa. Member baay'ee wayna hunda qaba tiktaa keessa. Namni tiktaa fayyadamu hunda ni qaba darbuu ni danda'a. Waan bilaash. Waa xayyibaa kun oola. Xayyibaa ni beekti. Waan akka xayyibaan darbitee tana Waan kana darbaa please hunda keessanuu. Okay, mee darbaa namni biraa tokko membarii nama takka argadde nama lammaffaa bilbila keessa Member ta'a Oromoo. Eeyyuu Badrii thank you nama biraa okay nama biraa ammallee eeyyuu gurmee isaa sadii Thank you so much. Darbaa eeyyuu please. kun oolaan walloolich Hunda biyya miidhaa koo thank you hundi keessan ni beektan bakka membarii baratanii jirtan baay'ee inni giftii guddaa nama gaafatu giftii qabaachuu feetii miti
Numa kan maal takka na fakkaata waan xiqqoo takka na fakkaata. Inuu haardi guddaa sin gaafatu dirqama giftii qabaachuun barbaachisu. Mee nama biraa yaala hundi keessanuu namni 800 kun hundi keessan yaala inni qabdan na fakkaata. Ana buleessa gadi qabu. No, ani obboleessa illee nama nu bar. Ruuti. Thank you. Rutina akkamina guma. Da kaisa bira duftanii na bira kan tanu da kaisanu galatoma. Na biraa nama dhaqee tokko jiru lakkee. Maal ashqabbaxoo walaa dhufanii jiran maaruu. Gaaram lota akkamina gaa? Dabbal naguma. Walaa fayyaadha. Ruutiin kana eeganu jira bar. Rutinaan kaadhimatee yaan janaajjaniin. Janaajjanii garuu Ni malleeshe. naaf ati ka fudhatu laallaa janaajjane. Ani janaajjanullee eegalle garuu amma niin janaajjane atis. Way badii qaba. Ragaara mul'ata. እንደዚህ ታወራለህ? Badiin qabu. Yaa. Higa Ay, Bruti. Rutina ወይዬ akkam nagumaati. nagee qabdaa fayyaadha maal taatee baddee oo? Maani dirree dawaa keessa dhufee si barbaadee si dhabee ofirraan deebine. Ruutiin dirree dawaa Wallahi? keessa jiraate. Ani achittiin shakkee Laakiin dirree እንዳልሆነልኝ ማሬ ጠፋክ ደግሞ ቪዲዮን ኤዲት አድርገህ እስክትፖስት እየጠበቅኩ ነው። dirree dawaa torban lama osoo hin ta'in guyyaa 3 taa'ee baqadhe. Dhugaa biyya galteessaati gara mul'ata. Yaa biyya dhaqee dhufe dabbaal qilleensa laalee. Maal hojjettee dhufte biyya? Dabbaan hidhamuu qaba. Qilleensuma laaleetiin tiktookroota hidhee gaddeebi'e. Ati hidheessa Dabbaan maal hidhina? Yaa shimallisiittiin dhaamsa dhaabe uummata maqaa safuu keenya balleessu kana nurraa annee godhi jeeni. akka mul'atte. Qaragiin jeen. Eessaa dhaqani? Laal hawajii hidhamuu qabu jaanuun warri namira jira wallaahi dhalaa lamaa fi si waliif fidanii sadeen keessa walirratti hidhamuu qabdanii. Dabbaan. Dabbaal moo? Laal eenyu akka barreessan siimu? Dabbaal. Dabbaan riskoo sabriinaa mana tokkotti. Garee ajaa'ibaati. Yaa. Jarri lachuu beera kaayee nama gurguddaa na godhaa jiin kadhu. Allah. No. Uuma magaalaa takka xiqqoo walitti dhiyaataniif akkas godhane warri akkas isin godhan balleessine amma isin yoo biyya galtan ni hidhamtan dhugaa rabbi. Wallaahi namni isin dhiisu hin jiru. Anaa keenya? Siifi maqaa namaan dhooyinu amma rutiina amma dabbaalumaatu ajjira dabbaaluma dhooyina. Dabbaal atii fi nama sanii 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 nama san hundi ni hidhaman. Waan maal taaneef? Waan tiktook irratti tiktookroota waan taataniif. Tiktook qabaachuu badii ta'e tokkotti immoo? Egaa Akka itti fayyadamaniif badii ta'e malee tiktook qabaachuun nama hedduu qaba. Kunoo rutiinaa ni qabdi. namni na hidhuun jiru malee an guyyaa tokko Akkas. deemanii hidhaan bulu. Akkana. Qaayib. Nuti waan maal taaneef waan maal guuneef hidhamne. Safuu waan qabsiitaniif. Namni dubarii bara mangistii Oromooti. Yes. Akkam? Baala gizee teenya. Baala gizee teenya. Na. Okay. Dabbaan lubbuu wayya lubbuu faamilii. Hidhaan murtii guutoon eegaltee sheekaroobe itti fufsiise achi booda inumaa biyya hunda waliin geesse kun warra pireezidaan maammeelleen saayibni kiyya jabaan hidhame jedhani. Maal keessaa maali silaa sababni badii isaanii qoye? Takka kunoo takka ta Oromoo taatee Suudaanii kiisiin arisirra wal barsiisanillee galii taate waan ajaa'ibaati. Badii isaanii maali silaa moonni gaafe sun? Tiktaama irratti waan hin taane godhuun beekamu.
yaa safuu Itoophiyaa cabsite jan. Safuu Itoophiyaa cabsite jan. Awoo Itoophiyaan keessatti dhalaadhaaf birrii kabalanii dhalaa kun dura hundaa afaan kaayanii Suni barni akkanan naasayin anin fadhu. neegin haasa rutina ni dandeessa hagaa publikiin go Demba idem gaa sheekh gootaasu. publikiin እንዴ goonetti ሼኻ ሚቲን ለምን እንደዚህ ታወራለህ? ምን ሆነክ ነው እንዴ? Yaa bay waan aboo walliisa rutina taayaatiis hin bahin. Maal irraa qabda? No. Itoophiyaa keessa gunnaa beetii ni girti moo girtu? አናኔ አያገባኝም ደጌፈዱ ላል Gibaanyo yaa Itoophiyaa keessa garuu gunnaa beetii ni girti moo girtu? Naa deebisan kana. ንጅርቲ ጅራቱስ ጋር ዋና ሰይት ዋና መጀደ በላቲ No. እስማ አኔ ሩቲ ቡና ቤት ደረጋ ሲልየኛል እኮ እኔ ማሂ እንደዚህ ነው ያልኩት። ንጅራ ገሩ ነምኒ ሂዳ ጅራ ጋይዝ አነኒ ዲሲሲ ናንጅራቱን ፈዳ ኢትዮጵያ ኬሰቲ መን ዱበርቲዳፍ ብሪን ከፈለሜ ዱበርቲን ጎደምቱ ጅርቲ ሞ ጅርቱ እኔ አላቅም። በእናትህ ወላሂ እኔ አልወድም። አንተ አላቅም ሳ ስነገኘን ያን ጅራ ሞ ጅሮት እኔ አላቅም። ማንም ቢሆ ወላሂ ጅሜ ወላሂ እኔ የት እንዳለ አን በከይ ንጅሩን ቢሆን አኒና አርኬቱ ቢሆን bakka inni jiru beekte ngeen Itoophiyaa keessa manni dubartiif maallaqa kafalanii dubartii wajjin ciisan jira moo hin jiru? Amma dabbal rutina eegi dabbal Okay maal si galcheneeti? dabbal rutinaan hin beeytu akkasuma bira dabre siin No ni beekti kamitti hin beekne yoo beeku hin beeytu ወላሂ እኔ ቢሆን በከይ ሳንተ ለገና ከሚቲን ቢሆን yaa hin beeytu እና ደግሞ አነምኒ ሲሜ በር አኒ ኡማት እየፋላ አለ ላይፊ ጋፈን ገነመሴኑ ሰው አማንተ ነጋፋ ከዋና ከና ጋፈና ሰው ጋፋ ገርቱ ስልኬ ከየቀን ራፍደተን ፌታች No nadege fulla kuta kala anu wa ma ke way jo መደበሪያ ፈያ በር አቦ በቃ እኔ አልችልም። Okay sanangaltu dege faddu Itoophiyaa keessa manni kafaltaa dubartii በቃ yoo ሲገልቹ ባቴ ነዲስ ይደባል በቃ እኔ አላውቅም። dingataan jiru bara nifina sagira wayet maa gubatta inde dabbal singalchine maa sentere lubbu dabbal dubbiin Itoophiyaatun jabduudha rutinaan Itoophiyaa jirti dhiisi keessaa dhiisi. Yeah, thank you. Waan kana keessaa yaa ni manni bakkayyuu jira suni ummanni maqumaa fi Obboleessoo Itoophiyaa guddoo tanaa miti dege fulla Itoophiyaa guddoo tanaa miti jedha Ciroo keessa dirree dhawaa keessa hatta haramaaya keessa mana sharmuutummaa jira mana itti birrii kafaltee dubartii kafeete gootu waka baa wal keessa annama biyyan beeyne deeggataan biyyaa dhufeeru bar amma nuti jiraachuu dhabe hin beeynu jenne akkasuma bira deemu. aboo akka nama uffata bitatuutti birrii harka qabatee dubartii tabarbaadde akka tarree sii galtee keessa fudhatta bar wallaahi Waan gaariidha. hay wanto waan gaariidha biyya haraami suni haraami wanto waan gaariidha Keessaa filata. jara kan jibini sobe mee koy ummata dibba mee koy ummannu kunaa himu woo gaara mul'ata jara ni sobe please Sana Itoophiyaa sanaaf HIV guutuudha bar hin beeytu. HIV gattamoo salmaata gattamoo birrii walii kafalu gattamoo bo seksii natti googilii keessa laaltu ta'u ummata adiidhaa tun Itoophiyaa lafa irratti argamti. Wallahi Baltazar ta'e gagali. Weesitti maa dhaggeeffadhu dheengadda feemasiin tokko ijoollee nama amaara na fakkaata. Gaayitee isaa miidiyaati. Inni gaggeessin adaamatti waan ta'e dheengadda guyyaa lama dura. Oromoodha bar. Dhiiraa wajjin ciisuudhaaf dhaggeeffadhu laa. Oromoodha maaraa miti. Oromoodhaa mi dhageessee maqloo dubbisan. Oromoodha. Duuba biyya kanaa biyya wasayititti tana isin wannoo gootanii qubna gadi gootaa biyya dhiira janaa jenee fiidiyoo qaama saalaa waraabee dhiiraatu dhiiraaf fiidiyoo qaama isaa waraabee ergeef achi booda bakka inni jiru gaafate kootu jeen hojii rafna boodaa lokshin ergeef makiinaa koree itti dhaqe dhiiraan tuqayyee mucichi achitti saayiba isaa yaammatee hoggaa inni makiinarraa gabbuu cafaa caffii waa cafaa caffii jedhaa cap godhanii. Achi cafa qaneeyaa. Kunola dhiiratti wal saluudhaaf ilmaa sharmutaa tana ilaalimee kun Itoophiyaa dalagaasi. Tana gaa Itoophiyaan nuti asittutti qaanfannee asittuu Itoophiyaa ta'uu keenyatti gaddinee Itoophiyaa ta'uu keenyatti asittuu bakka namaa dhaqqabu dadhabnee asittuu tuffii namni nuti uffatu maa ijaaruu doggaa Itoophiyaa fi jenne Itoophiyaan feebiyyuu እንዳለ ወረዱ kas labbee እኔ ምን ላደርግ kas labbitti sababa sitti nuti asii gabira taanii jiran nutan
አይ ደባል ሚራ ከይሳበ ኢስንቱ አንዴ ኢትዮጵያ ዳ ከታሰርክ የሚያስታውስ የለም። ችግሩ ደግሞ እሱ ነው። ኢስንቱ ኢትዮጵያ ዳ አን ኢትዮጵያ ሚቲ Baruti tu anu beberapa kabire bodi berbar anu mana kapal itu bertim dia kota. Hayo wi betul. Dabbal dhaggeeffadhu ati kana beektu sooshaal miidiyaa irratti malee lafarra nan beektu soo eenyummaa kiyyan beektu haala jiru si hime silaa galgala ta'e wajji akkanatti ni haasoyina akka feeneetti haasoyina garuu kun guyyaadha silkiin ummaati illee ammaan tana silkii minaamin ni tuttuuti no gaafa laaltu waan biraati soo waan akkana haasoo hin fadhu akkasiin sinjee soo ati kara biraa geessite. Okay, tadura dhaggeeffadhu ayya. Dhaggeeffadhu laal. Tadura ati abbaa manaa ni qabdu waan qabdu mana deebisi gaafa tarqoo. Waa'ee kanaati sin naqu jiruutiyya. Jiruutii hin naqin naqin jenneen abbaa manaa qabdan sin malee. Answer in the question. Ajaa'iba nin qaba. Heerumeetiin ilmoo sadi faan qaba mana keessaa. እኔ ጥያቄም በአባ መና ማለት አለ አላው አለኝ አባ መና አለኝ ልጅም አለኝ ilmo qaba ilmo abbaa sadiin qaba takka kudha afur takka kudha saddeet geessee jirti takka immoo amma afur atoo kudha saddeet ay okay qoy mee harma kam luusi tajolle ay ara kun ajaa'iba qaba bar baamne deemta kuntu qoy mee nu gaara mulata akkasii miti mee harma kam luusi tajeruuti dhaggeeffadhu laal qum nagariin jechuudha waa'ee harmaatii miti dhageesse jiruudha. Yaa boquu nagarii sitti haasaa hin jiru ati guutuu takka muluu siftee daa'ima lamaan dhalte san. Tekmi baara hundee. Hayyame aannan ni jira aannan ni guddisee ilmootii. Tuuto. Okay eessaan dhalte. Hay. Hay akkanatti hin baase gaarkaan. Doktora siree isaa fuudhee? Tana baay'ee akkas taate walii galu. Laala amma duraanis yeroo jiraatee. Rutiina maa adaabtumaan godhan jettu guddifachaan jettu. Noo sanii miti gaara maa hara fagoo deemta yaaba. Oromoon tun